Hayyee jira jirtuu kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya bakka mirtaniitti nagaan keenya isin bira haa ga'u isin jecha guyyaa irraa kan inni itti argamu godina Harargee Bahaa aanaa miidhagaa lolaati. Egaa magaalaa Hararii irraa ka'ee waa'ee gooticha keenya Bakar Waareetiin wal qabsiisee awwaalchi isaa aanaa miidhagaa lolaatti waan hin dhagahee jecha isa qorachuudhaaf faana bu'eetiin aanaa miidhagaa lolaatitti argama. Akka carraatitti manguddoo guddaa seenaa guddaa qabu akkasuma waa'ee uummata keenyaa irrattis ta'ee waa'ee Bakar Waareetiif waan hedduu jechuudha beekuu fi akkasuma waa'ee miidhagaa tolaa irrattis waan hedduu beeku manguddoo akka biyyaa akka aanaa akka godinaatti qabnu jabaa tokko harkadheetiin isa bira jira. Egaa isaa waliin turte kan taasisu ta'a. Wantoota baay'ee akka baratan abdiin qaba. Haga xumuraatti hin faana tura jechuun barbaada. Baba, hunda dura baga wala garree maqaa keetiin na jalqabe. Waan guyyaa Badirii Jundaa Muumman na jaan. Badirii Jundaa Muumman. Dhalootaan asuma aanaa kana. Aanuma kana magaalota kana bira. Hayyee. Jalqaba irratti mee hundeeffama miidhagaa lolaatiin wal qabsiisee aanaa kana namni gadi miidhagaa lolaa ja'a kaan miidhagaa tolaa ja'a. Akka manguddoo lafa tana dhalatee lafa tana beekuutitti waa'ee miidhagaa lolaa maal jetta? Miidhagaa lolaa kun calanqoo lolaatiif inni obboleessa. Hayyee. Lolli calanqoo lolaatti osoo hin xumuramin gamana dhufe. Hayyee. Manguddoon gamana baqattee as dhufte gaafa nyaara lattiin hurruma. Hayyee. Calanqoo lolaatirra jechuudha. Calanqoo lolaarra. Hayyee. Asitti lamadaa ijaartee qabsoo lamadaatiin milikiin bal'ama qabattee lolaa eegaltee. Hayyee. Gaaffii nuti bara afur qaba. Hayyee. Ichirraa eegalee miidhagaa ta'e lolli kun bifa lama qaba. Hayyee. Miidhama lolaatiin ijaani miidhagaa lolaatiin ijaani. Miidhama lolaa miidhaga lolaa. Hayyee. Miidhama lolaa jechuun bakka itti cabne jechuudha. Hayyee. Miidhagaa lolaa jechuun tafaa'ola ammas waan bareedduudha jechuus ni ta'a. Kara gaarii fi Kara gaarii fi battuttis tafsiira kana qaba jechuudha. Manguddoon asitti egaa calanqoo irraa galte booda aantee loltee Muhammad. Egaa Muhammad booda bara lamaa ta'aniiti Minilikitti harka kennan. Minilik daaraa hara dhaayee uummata Oromoo haboo jihamee Goojjaan Gondar dhaqe. Odaa eeguu jedhanii jaarsi manguddoo irraa hafe guuree galchee jechuudha. Itoophiyaas deemee. Galchee osoo dhaabbatiin bara lammeessaa ta'anummaas ogaadeen fardaan garaa duulee cabsinnaas miidhagaa lolaa. Miidhagaa lolaa. Lola lamadaammaa. Hayyee. Lola sadeeffaa. Hoggaa cabsee ammas irraa hafeeti magaalaan dhaabbattee biitii qubatte. Lolli kun garayyuun dhaabbachuu jechuudha. Miidhagaa lolaa ilma lolaa osoo kana nuus ga'e. Hayyee. Dalama jirtu nagahee nuti ni lollee booda wanti seenaan biyya gamnaa chaartariin Itoophiyaa nun kun diidamii ol aanaa ta'uu danda'a kan jiru qaba keessatti. Abbaa warraa kun diidamii ol. Aanaa ta'uu danda'a. Ta'uu danda'a kan jiru. Kanatti hirkadheetiin waan kana qabsoo godhee aanaa kana murre. Aanaa kana hoggaa murre tafaa'ula laalannaa lolli kun nuus dhibee hangamma itti wareegamne ni yoo miidhagaa tolaa jenneen akkam jennee miidhagaa tolaa kanan godhan. Hundeeffama miidhagaa yookaan aanaa kanaa keessatti illee shoora guddaa taphattanii. Kanaafuu amma aanaan kun aanaa miidhagaa tolaati. Tolaati. Miidhagaa lolaa amma seenaan dhugaa miidhagaa lolaati. Namni hedduun lolaa jira. Ammoo dunfura filate abbaa akka tirafu beekaa waan rakkanne jechuun nuti tarsimoo kana baafne. Akkasitti. Eegas booda lolli irraa dhaabbata. Akkasiin miidhagaa tolaatti aanaan kun jijjiirama. Malee mootummaan ni jijjiira. Mootummaan ni jijjiira. Jalqaba Fatii jala ture. Fatii jala jira. Aanaan kun Fatii jala ture. Urmii isaa Fatii jala jira. Akkasitti aanaa Fatii jala baafatanii. 97. 97. Akkasitti aanaa miidhagaa tolaa ta'e. Aanaa miidhagaa tolaa. Hedduu galatooma. Hayyee itti aansee
Kula maa torbe. Itti aansee waa'ee Bakar Waaree irratti awwaalchi Bakar Waaree naannoo kanatti gaggeeffamee waan jedhamutu himama. Mee jalqaba akka yaadachiisaatitti eenyummaa Bakar Waaree irraa waan dhageesse. Bakar Waaree abbaa qabsoo bariisaa kana. Humna waraanaati. Qalanqootti miidhagina murmee jedhama. Biratti hin garre ijaarsi. Lolli kun aadaa tarsimoo lolaatti bakka eegaletti hin dhabamu. Abadan hafti hafa. Cabees haftiin sun iddoo deemtee ka'imsi isaanii duraan caasiif gobeella gama rakkoo fi miidhagaa waan ta'e jecha arma galan. Armatti bu'aa galan lolaa lammeessaa kana keessaas ni jira ijaarsi. Bakar. Anaan baankii amma danda'amummaa akka jedhan. Katabeen sun amma isa awwaaleetti dhugaa isa taasisii buddi amaarri dhaqqabee irratti. Akaakuun kiyya. Akaakuu kiyya. Katabee. Katabee. Waa'ee lola gaafa calii calanqoo sanii wal qabsiisee calanqoo lolaa, calanqoo tolaa, calanqoo caliitii jiraami. Calanqoo kattaa jala calii jira. Maqaaleen kanneen maaliif moggaafamee ture gaafa sanitti? Calanqoo lolaatti Oromoon injifatte. Eega injifatte booda calanqoo kattaatti adeemsee asiin qubatte. Calanqoo calii kana hayichi tokko damiinii tokko Oromoo guddaan damiina jedhama. Meettaan lama. Meettaa roobiitii fi meettaa Oromooti. Meettaa alaati. Meettaa roobiitii fi meettaa alaa. Meettaa roobiituun shawaa dhutte jara kana wajji. Meettaan alaatii lolaaf as jirti kan isaanii irra lolli. Kana wal qunname. Bal'insi Oromoodha. Oromoo bal'isuu yaana. Akkana kan jiruutu informationii jara na wal tuqe. Akkasii damiintichisan duubaan itti fidee fixe. Calanqoo irra fixe jechuudha. Tasimoon Amaaraa duubaan amma dhuftee duraan cabxe. Calanqoo lolaa Oromoo dhiibe. Calanqoo kattaa wasatti kottee fardaa fi calanqoo caliitti diidanii duubaan dhufanii aan dura soos isteetti sadii qaba. Calanqoo lolaa guddaa magaalaa keessaa kana kattaan kan jidduuti caliin kalmaa qabdii ni jira jechuudha. Akkatti nu mul'atu. Jaarsa saniitu goda jaarsa sanii hin shuume qalaata 200 kanneen mul'atu. Intala takka irraa ta'e intalli sun hanga yeroo as caalaan dhufutti lafan deemtu kan geeraa hin jedhe namarra deemu turte. Akka shaayinoonni gartee nama afuriin deemu kan. Namaan baadhatamtee. Namaan baadhatamtee deemu. Waan Oromoon kennee waan kan biraa jecha xaaliyaanitu irraa mulqe waan sana. Bara 1932tti irraa mulqamte. Amma gaafa lola calii calanqoo sani hirmaannaan ilmaan Oromoo keessattuu hawaasii gad baha Oromiyaa jiraatan kun akkaataan isaan itti hirmaachuu ture lola san irratti akkam ture? Lolli shaanni kun gaafa hee gubbaa dhufee itti gaa dhufee mucaa mucee. Kan isaan itti duudhe muceen. Mucaa amma mucee kan isaan itti qabrii hawaasii godhii kan itti baay'imaasaa jira. Akkasitti dhiibachaa dhufee. Calanqoo kee. Hoggaa lafa afran qalloo naa ga'e afran qalloo kun wal qabanya qaba. Umbanni leen itti dee'ee waan irraa baduu hin muraniif. Akkasitti lola cimaa godhan jechuudha. Lola cimaa meeshaa ammayyaatiin hin qabne malee meeshaa ammayyaa kanan dhiibee malee silaa musiboota hedduudhaa jedhanii iddoo qabsiisanii keessaa ammas meeshaa ammayyaa qabatan duubaan dhufuu. Tooftaa jechuudha. Tooftaa jabduu taa'ee baafatee. Egaa Muhammad iddoo taa'ee baafatee akkasitti maqaan kun waliin tuqe maqaan meettaa jedhama. Meettaa roobii shawaalaa meettaan alaa harree. Meettaa baranis meettaa barumsis meettaa. Iddoo maal barbaadde? Ammoo meetummaan lama jechuudha. Meettaa alaati fi meettaa ilma alaa jechuudha. Ilma alaati. Akkasitti qaba. Jangan magang di urmidan hasawa mangudur rasina lagi ne urmin hinjir rukasan sena hasawa mangudur lagi ne na akas temu tati damenti sani hangat ada duputi gagen indien namandin kali boda talian itu mulke di jiram ni talian suni baru kum tu kopi sejauh terbati
Yeroo sanitti agar gara no hano tigri hunjutu dala yechu duram biti no amara jamal lakaw biti to kan no amarati kun gabrat bi kam bi fakhanat qoppawani ti lenjin sani rakko yani rakko kasjira asisti lenjsaniti kadam ko gaysa kambium lenjsa as midagal lolasan gamo taate mud galamata rakko yani akuma muddugalli sani huruma chuki ugasan kuncha singin hadisi tore midaga ichigoto kontiru akalitti ngege ngamte ga ba ware nama jaba senati hargen sirna gada hunta ban sirna raba dori hanatu isaan tuwe lola ko bayu humna jaaramtee jirtu tamalle jarme aksuji amalle ko sibal saydi yani tinan sagal ba sa warana ba wa guru da saydi ne ba sodduma jinne ma sodduma ba kan sinin da sodduma te yakin shambari ki war asara ka mo da shambari saydi yaci asara ka sham soddum shala ka da amalle wan kon jikti yaci ko ternisin hangamma miliki sinjifate wayu injifate taa'e ammallee waa kabala ammallee kayif kannee miti jechuudha akkasuma ammallee kasi waa kabala ammallee abba qabu abbaan oromoodha idmaan abba balleessii gali ajjeesii gali naaffisii gali ana salaafa yes ammallee kan saa waa ta qofan godhin maan irbuun seenii hin kijibin waan naman dhiisu waaqa siraa dhulkunnan du'an irbuun tawaaqaatiyya amma diimtee badiin feetu gaa irbuun dhufte dhaabbate jiran jaasi dhaame tanaa jecha sirna akkasiiti sirna mallee humna qabu ka waa kafalu ka lolee waa dhorku jechuudha nama narraa jeefta taajin kan hin magannan taasise qasu ceetee daftee awwaalti sa'aa huduu baatte gana buruun lolle kee lola sittiin baatu waraana baasa. Maaliif ka ceetee kafaltaa jechuu kaniin du'alamadaa dhorkuudhaaf iyya. Karraatee kanaatu hojjeta. Karraatee kun hojjeta. Kun ceetee dhufe saawwaacha kafana kafaara wayyu kaayaa wayyaa deemaa jechuudha aaran qabu. Dhiinesi bakka irra oolee jaa aaran qabu lolli siin qabu. Yoo ta'ani guyyaa kanatti kafalu haasawani guyyaa kana dhiigan hin kafala naa qabi diinummaan qabu yommuu guyyaa kana kan hin birin galgala kana isatti dhufaa sabban galgala kana du'a nam shanii kudhanii dhufa. Kasi sirna kanaan jalaa dhunturooni sirna kanaan jiraate. Sirna ajaa'ibaa kan mallee bulmaata fedhe dhaabbatee morkuun. Amma dheenye gurbaan tokko waa balleesse na dhufe bulchaan tokko mucaan dhufee waa kabale damina wayin balleesse arba hin bira. Rakawal ta'an jedhan 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 kama. Akkami kafal akka abbaan kiyya durji akkam jaa abbaan kiyya ilma kiyya oromoo anaan dhiigaa biyya ajjeesii gadi baay'isii gadi akii gadi irsii gadi neen kafala jee akkasittiin kafalaan jee akka naaf qayyaasanii gaba. Ani jenne gaa adduna abbaan kiyya jeeni Seera lafa kaa'e. seera lafa kaa'e murtii jira. Oromticha kanaa tokko jee waggaa waan kana tumu seera kiyya kana gubbaan cufaadha yaalmaan kiyya. Oromtichaatu jee. Jalli banaadha. Hayyee. Gubbaan cufaa jalli banaa jechuun ol kaasuu hin dandeessanii saa dhibba ol abadan hidhuu hin dandeessanii. Jalli banaa jechuun walii dhiisuu dandeessanii, gabbuusuu dandeessanii, intala walii kennuu dandeessanii, dhibaasuu dandeessaa jira. Abbaa kee seera kanaa kan hayyuudha. Intala caa. Akka namichi ta'utti hin taamaatu yoo inni dhabaate cinaa intalaan godhaa cinaa mana kan godha. Yoo inni dhabaate immoo dabaate cinaas dhiisee intalaas dhiisee bilisa godha. Yoo inni rakka taatetti ilma godhanii irraa hafan. Ilma godhee lamada. Kana mana inni irraa jeessa kana. Hayyuu Oromoo tokko keessatti ilma tokko Oromoodhaa sa'aa takkarraa yookaan alamaa sadii eegattee hanga sa'aa jaha boo hin dandeesse jechuudha. Atuun kaasa caa fi baay'ee ni bulu gaafamta.
maaf si mudate abbaa. Saasa jawwal boo jettaan abbaa jettaan maaf si mudate. Gosa siyyaan na yakka jaa anas si mudata. Dhiigas ni isa ilmaan si godha. Ilmi Oromoo hin moggaafamu hin rakkatu. Biisaan. Oromticha seeraan atumte yoo kasamii barreessutti hojii na jechuudha. Ni qabdi. Yoo bararee samii kutte waaqayyo la bulajee yoo bararee mu Oromiyaa rakkoo jala la bulajee. Oromticha jee. Seera kiyya gubbaan cufaa jallee banaa. Seera Oromticha.